waa'ee paaspoortii wal qabatee yeroo dabaree mootummaan yookaan immigireeshinii paaspoortii nama 3,500 gadhiisee ture. Arallee jechuudha yeroo lammaffaatiif paaspoortii nama 1,922 gadhiisee jira. Namoonni gartee miiseejiin gartee isin seene Oktoobar 11 jechuudha boru akka gartee lakkoofsa Awuroopaatti Oktoobar 11 immigireeshinii Finfinneedhaa dhuftanii kan piyaasaa jiru paaspoortii keessan fudhachuu dandeessan jechuudha. Warri gartee koodiin gartee isin seene jechuudha. Akkasuma gartee maqaan gartee namoota akkuma gartee kanatti as gubbaa jira. Yoo gartee miiseejiin gartee isiniif seenan illee maqaa keessan gartee keessa laallatanii dhufuu dandeessan jechuudha. Kan sanirraa hafe dhuftanii gama gartee Finfinnee gartee deddeebi'aa hin oolinaadha. Mootummaan gartee wal duraa duubaan paaspoortii ni kennaa jechuudha. Isiniif kennaa saniif miiseejii eeggadhaadha. Yookaan immoo gama gartee sooshaal miidiyaa yaasu biraatiin na hordofaadha. Waan haaraa jira yoo gartee keessan gartee maqaa keessan gartee naaf argatan illee maqaa keessan gartee ni jiramoo hin jiru isiniif check godhe isiniif ilaale isinitti hima